ke ashoreto miidhaga kee daandii qal'oo nama geessa kee warra kee amala kee ashoreto miidhaga kee daandii qal'oo nama geessa kee warra kee ilmaan saguu atu waame amala kee kaaniin qotee kaaniin meese sanyiin facaafne daraaraan amala kee eenyu hamee caqachiise inna amboon duumessaahu amala kee beekii irraan qaqawweessa na jaalannaa nu murteessi amala kee ani fedhuun mooda beessa amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee Sena maaliif hin daawwanne ganda durrahim shambal goobanaan cootee nyaanna buna galaa darraa keenya baana Abdurrahim nama seenaa galma dhugaaf du'e jaalalaaf tokkummaa nuuf qara'e achi kaanee wallaggaa guutuun waliin daawwanna seenaa dhalootatti dabarsina askummee lagaa yedurbee naqamte ergumaan si argee lubbuun naagamte askummee lagaa durbeen taala gimbi mudhii koo qabaddu asiqinaa sirbi askummee lagaa yedurbee qeellami eessattaan si argaa toona beellami askummee lagaa yedurbee wallagga takkumaa dhufeetaan ijaan sin argaa Galatomi Obuatam.
Galatoomii Abtaamuu waa'ee walgahii yookaan immoo kora Atlaantaa kaasuu keetii fi anis fedhii guddaan qaba waa'ee kora kanaa irratti haasa'uudhaa fi gaaffii ati kaasteef galma yookaan kaayyoo qabattaniif bakkaan geessintuu isa jettuu fi deebiin koo eeyyee kaayyoo keenya yookaan immoo kaayyoo Oromoo bakkaan ga'eera jedheen amanaa. Kaayyoo Oromoo bakkaan ga'uu qofaatu hin taane ana akka nama dhuunfaa tokkootti tilmaama koo yookaan immoo expectationii koo darbe wanti Atlaantaatii ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf eventii yookaan immoo kora Oromoo gurguddaa irratti hirmaadheera ofii kiyyas kora qopheesseera. Akka pirezidaantii waldaa qorannoo Oromootti barreen gaddaa kora gurguddaa lamaan qopheessee tokko Londonitti tokko immoo Washington DC'tti haa ta'uutii garuu kora akka Atlaantaa kan faayidaaf kaayyoon isaas yookaan immoo bu'uurri isaa iyyuu kan akka waldaa qorannoo irraa adda yoo ta'u malee garuu akka kora Oromoo haga ta'ee jirutti haalli itti gaggeeffamee haalli itti plaandii ta'ee fi akkaataa itti namoonni irratti hirmaatanii mariin achirratti gaggeeffame ana mataa kan koo expectation ko exceed godhe an dhuunfaa kiyyatti amalli kiyya yeroo baay'ee badaa excited din ta'u wantoota kun amala kiyya garuu kun baay'ee excited na godhe akka dhuunfaatti kun kana dhugaama keessuma kootiin dubbadha namoonni baay'ee dedicated ta'anii nu caalaa bu'aa guddaa yoo buusne namoonni nu caalaa irribaaf yeroo isaaniif qarshii isaaniif beekumsa isaanii aarsaa godhanii itti gaafatamummaa guddaa uummanni Oromoo irra kaa'e kana ofitti fudhatanii wanta kana gaafa isaan hojiirra oolchan namni Oromoodhaaf akkasitti yaadu jiraachuu isaan arge hubadhe namoota kanaan baay'ee isaanii hin beeku argees hin beeku bilbilaan wal beeknaa garuu akkaataa itti namoonni kun kora kana qindeessan gaggeessan akka ragaatti dubbachuu danda'a malee ofii kootti bu'aa iyyuu buusne yaani. So gama qophii isaatiirraan ka'ee olaallachuudha baay'ee kaayyoo isaa kan galmaan ga'e jedheen hubadhe arge akkasitti ragaa ba'uu danda'a. Qabiyyee isaatti immoo gara korri kun egaan jalqaba gaafa qindaa'u mariin waa'ee kora kanaa gaafa qabu kaayyoo mataa isaatii galma mataa isaatii qaba. Galmi kun inni jalqabaaf inni guddaan tokko uummata Oromoo nama dhuunfaas haa ta'uu qaama siyaasaa bakka bu'aniis haa ta'uu yookaan community Oromoodhaas haa ta'uu ilaalcha siyaasaa adda addaa kan qaban background yookaan immoo dugda duuba adda addaa kan qaban iddoo hundumaatti bakka hundumaatti walitti fidanii iddoo tokko kaa'anii maali gaaffiin Oromoo maali dantaan Oromoon minimum demanding isaa maal ta'uu qaba haala kamiin articulate goona haala kamiin framing goone biyya lafaatti dabarsuu dandeenya maal mataan keenya ofii keenya peejii tokkorra jirra are we on the same page ka jedhu kana cheekii gochuu ilaalu ture kun guutummaa guutuutti kan itti mariin guyyaa sadiitti gaggeeffame marii kana irratti namoonni waliin falmanii yaada jiru bitaadhaaf mirgaa kaasanii ofii isaaniitti namoonni kun waliin beekan randomly iddoo adda addaatti hiramanii kutaa adda addaa keessa ta'anii marii gaggeeffamaa ta'u. Ofii isaaniitti namoota filatanii qaala gubaa'ee yookaan immoo minitii qabachaa waa'ee Oromoo irratti nu galcha kan jedhan hundumtuu jechuudha. Haala kanaan gaggeeffamee namoota immoo walitti dhufanii marii erga gaggeeffamee walitti dhufanii addaraash yookaan immoo galma guddaa keessatti waraqaa kana dhiyeessu. Marii gaggeessan kan dhiyeessu. Marii kana gaafa isaan dhiyeessan namoonni 10 ta'an immoo saayidii irra taa'anii gama tokkoon waraqaa kana nootii qabatu yookaan qabxii qaqqabatu jechuudha. Dokumentoota kana irratti wantoota daddabalaman. So falmiin gaggeeffatu. Falmiin right wing irraa, left wing irraa, center irraa, iddoo hundumaarraa. Dhimma dubartootaa dabalatee jechuudha. Falmii daran nama jajjabeessu kan nama gammachiisuu fi nama boonsu gaggeeffamaa ture. Namoonni dhufan kun dhimma keenya jedhanii dhufan. Kun dookumentii kun kan keessan jedhamee tuutti laalle
yaada ka'umsaa wixinee kana jira maal jechuu barbaadan kana kutaa boollatti gadi naqaa yoo barbaadan irratti mari'adhaa yoo barbaadan jabeessaa yoo barbaadan laafsaa waa barbaadan godhaa jedhamee itti kennama. Achi booddee gabbisuu eegala jechuudha. So gama kanaan an dhugaan dubbadhaa dhimma kanarratti expectation kiyya exceed godhe. Kalendaritti gaggeeffame wajjin tokko miti adda addadha. Garuu wal fakkaattii haga tokko qaba. Wal fakkaattiin ni qabaatu Oromoo gama hundumaatti gama siyaasaarraa walitti fidanii konsensusii uumuu ture kalendari. Konsensusii kana within the Oromo waliigaltee uumuu tokko ture. Kalendari kana fakkaata. Qaamni qopheesse kalendariitti qaama ogeessota seeraati. Anis akka hooggantoota qaama ogeessa seeraa jiran sana keessatti adda durummaadhaan hirmaachaa ture ni beeka. Baay'inaan immoo Awurooppaa irratti xiyyeeffata tures kan Londanitti gaggeeffame sun. Inni asitti Atlaantaa irratti qophaa'e immoo wanta Londanitti mari'atamerraa fuuchuudhaan achirraa itti fufiinsaan haala more globalized ta'uu danda'uun irratti mari'atamee dookumentiin irratti ogeessonniif ekspertoonni Oromoo qopheessaa turan irratti mari'atanii bifa sanadaatiin asuudha gara fuulduraatti jechuudha. Kan Atlaantaa kanatti xiyyeeffata. Kan Londanii sanada yookaan immoo dookumentii qabiyyee waa'ee dantaa Oromoof qabatu maal fakkaata asirratti mari'anna jedhee osoo hin taane qaamolee siyaasa Oromoo jiran walitti fidanii namni gaaffii isin gaafachuu barbaada. So namootaaf gaaffii deebisaa. Haalli yeroo nuti amma keessa jiru haala sodaachisaadha. Kanaaf namni keenya Oromoon qaama siyaasaa Oromoo irraa deebii barbaada waan ta'eef isin gaafatanii akka jechuu tokko of keessaa qaba. Wanti Londanitti gaggeeffame. Inni asii kun garuu Oromoo dhumti barii ganamaa kaatee yogguu loltu biyya ishee qabachuuf haa ta'u Oromoon yookaan immoo sirna siyaasaa mataa isaa tokko ijaarrachuuf haa ta'u yeroo ka'u maali amma addunyaatti akkamittiin kana himna? Akkamittiin political negotiation gara fuulduraatti gaggeeffamu irratti common denominator kan jedhan yookaan immoo non-negotiable itti Oromoon compromising goone. Barii ganamaa dhugaan ganamaa Oromoon of biraa qabdu. Warri adiin warri fardoota biyya kanatti self-evident truths kan jedhan. Self-evident truth in Oromoo maaloodha? Ka biyya kanaa fakkeenyaaf heera Ameerikaa keessatti self-evident truth, the right to life, pursuit of happiness kan jedhan faayolaallee self-evident truths kun. Ka Oromoo moo maali? Amma biyya right to life, pursuit of happiness, non-negotiable rights warra kana. Eenyuyyuu gurraacha ta'u adii ta'u maal ta'u kana kaasee kanarra dhaabbatee namatti taasisa. Oromoon maalirra dhaabbattee kan inni taasisu? Nuti har'a ajjeefamaa jirra, du'aa jirra, hidhamaa jirra, dararamaa jirra. Biyya kamiin caalaa, uummata kamiin caalaa dhugaa of kaaka. Dhugaa keenya kana gaafa baatee dubbannu, haqa keenya kana gaafa barbaaddannu, haala kamiin barbaaddanna, haala kamiin fireemii goona, haala kamiin articulate goona. Ka jedhu kanarratti uummata Oromoo bakka adda addaarraa, siyaasa adda addaarraa dhimmi Oromoo dhimma siyaasa tokko qaama siyaasa tokko otoo hin taane dhimmi Oromoo dhimma uummata Oromooti. Dhimma uummata miliyoona 40 dhimmi Oromoo. So miliyoonni Oromoo miliyoonni 40 immoo qaama siyaasaa adda addaa qaba. Qaamni siyaasaa adda addaa kun political party mataa isaanii qaba. So dubbii Oromoof Oromoo ta'uuti malee dubbii qaama siyaasaa kanaaf sana keessaa miti. So isa kanatu walitti qabamee maali dantaan Oromoo? Dantaan Oromoo wayyaanee ofirraa aduu duwwaati. Wayyaanee ofirraa aree Oromoon bor akkamittiin of bulchu? Akkamittiinis biyyoota ollaa irratti akkamittiin influensii qabaata? Kun itti yaadamuu wanta irra tureef kaayyoo kana of keessaa qabatee dokumentoonni adda addaa declarationiin qophaa'ee, charterri qophaa'ee, diplomaasii istiraatejjiin qophaa'ee, humanitarian istiraatejjiin qophaa'ee, wixineen qophaa'ee jechuudha. Wixineen kun namoota ogeessota gama adda addaatiin social scientist
political scientists, lawyers soota kana ofirraa hin qabuun walitti dhufanii namoonni kun hundumtuu yoo ta'anii aarsaa godhanii irratti kan qorachaa turanidha jechuudha. Ji'a lama ji'a sadii oliif. Wixineen dhiyaatee wixineen kun immoo uummataaf raabsamee uummatni isa irratti guyyaa sadii guutuu marii gaggeesse. Marii gaggeessee marii sana irratti yaadni dhiyaate yaadni bilchaataan mana keessaa dhiyaate jechuudha. Dhumarratti manni guyyaa sadii booddee erga marii cimaan erga gaggeeffame working document yookaan immoo sanada hojii kan convention Oromoo jedhee dokumentoota kana hundumaa adoptii godhe. So dokumentoonni kun kanaan dura kan dalagaman kan hojjetaman nama dhuunfaatiin ekspertootaan kan hojjetaman yookaan immoo qabeenyummaan isaanii ownership in dokumentoota kana kan nama dhuunfaa ture. Amma garuu public document Oromoo document jechuudha. Public document gaafan jedhu public document ifa ba'ee document ta'uu qabu osoo hin taane document convention kana ta'e adoptii ta'e irratti dalagamu jechuudha. Working document ta'e adoptii ta'e jechuudha. So gama kanaan kaayyoo isaa bakkaan ga'uu duwwaa osoo hin taane anaan surprise na godhe akkaataa wanti kun qophaa'ee akkaataan itti as ga'ee namoota kana irratti adda dureedhaaf gaggeessaa turan fi kabajaa guddaan qaba jechuudha. Egaa dubbiin Oromoo dubbii convention tokko irratti yookaan kora tokko irratti murtaa'ee muramee furmaata argatu osoo hin taane dubbii itti fufiinsaan mari'atamuu wanti hundumtuu dubbii itti fufiinsaan wal calalaa wal sirreessaa wal hubachiisaa deemamudha. Kalanda illee barumsa guddaa nuuf kenne akka paarti waan osoo hin taane wal hubannoon jira namoota London irratti qopheessan tokko anuma fa'aadha. Gaafa mari'atamuu akka Awuroopaatti London irratti jalqabnee haa ilaallu. Amma immoo Atlaantaatti dhufame. So namoonni qopheessan illee qaama tokko yoo hin taane garuu kaayyoo fi galmisaa waliin dhiyaata. Oromoo mariisu waan ta'eef. Haa ta'uutii gara fuulduraatti maaltu ta'a akka jedhuu fi egeree isaa kana ilaalchisee kora kanarratti wantoota murtii ciccimoo murtaa'e. Murtii ciccimoo murtaa'an keessaa inni tokko resolution yookaan ibsa ejjennoo hirmaattonnii fi dalageetonni dhufanii murteessan keessaa inni tokko qaama adda addaa qaama kana booda itti fufiinsaan kora Oromoo kana hordofee uummataa wajjin waliin mari'achiisu qaama tokko hundeeffatanii jechuudha. Qaamni isaan hundeeffatan tokko qaama kora Oromoo qopheessu yookaan immoo Oromoo Convention Task Force establish ta'eera. Oromoo Convention Task Force koroota kana booda dhiyaatan yookaan qophaa'an irratti adda durummaadhaan dhimma loojistikii dhimma adda addaa irratti kan itti fufuudha jechuudha. So wanti ta'uu danda'u wanti korri kana booda jiraatu kan dhufu yoo jiraate sanadoota yookaan dokumentoota mariin irratti gaggeeffamee yaadii irratti dhiyaatee jiru kana amma hojii irratti eegalaa jirra. Yaadota kana itti dabaluu include itti gochuu revise gochuu keessa deddeebinee qorannoo gabaabaa irratti gaggeessine jechuudha. Hojii eegalaa hojii kana akka eegalluuf namoonni ekspertoonni adda addaa mana keessaa uummanni kaflate uummanni kan maandeetii kenneef ekspertoonni adda addaa ogeessonni hayyuuleen Oromoo beekamoo guddaan kan waggaa 20-30 duranii qorannoo Oromoo gaggeessaa turan kan itti dabalamanidha jechuudha. Kanaan duras kan gaaffii qabaatan yookaan fedhiisaa fi dandeettiisaa akka qabaatan ammallee ofitti waamnee ofitti daballee hojiin akka isaan hojjetaniif affeerraallee gama kanaan anis dhiyeessuun barbaada asirratti. Namoonni kamiyyuu an fedhiin qaba, dandeettii isaan qaba, ekspertii kanaan qaba, ga'umsa kanaan qaba, itti kontribiitii gochuu barbaadan mu jedhu kamiyyuu kora kana quunnamuu danda'a. Dokumentoota kanatti hojii hojjechuu jechuudha. Kun waamichas ta'uu danda'a kan jechaa jiru. So kan hundumaa walitti qabannee dokumentoota kana gabbisaa irratti hojjechaa jira jechuudha.
irratti hojjennee kora addunyaa Oromoo kan hundumaa hirmaachisu gara yeroo dhiyootti isa ta'u yeroo dheeraatti ta'u haala barbaachisummaa isaa irratti qophaa'u irratti wantoonni kun itti dhiyaatanii murtii kan itti argatan ta'uu jechuudha. So kanaan waliigallee adda yaade tokko jechuudha. Ammasitti immoo qophii dokumentoota kanaa keessa hojiin hojjetaman hojii hedduutu jira. Task forcein adda addaas hundeeffamaniiru. Dippiloomaasii irratti kan hojjetan, humanitarian irratti kan hojjetan, advocacy irratti kan hojjetan hundumtuu riippoortii qabatee as deebi'a jechuudha. Riippoortii qabatee as deebi'a gaafa jedhu itti gaafatamummaa fi amaanaa Oromoo fudhatanii mana deebi'anii rafuu otoo hin taane namni amaanaa Oromoo fudhate maal akka hojjete, maal bu'aa maalii akka buuse riippoortii as qabatee uummatatti deebi'utu irra jira. Yoo kana hin taane ana dabalatee hundi keenya dhimma Oromoo dhiisnee jireenya mataa dhuunfaa keenyatti deebi'uu nurra jira jechuudha. So I think waliigaltee kanatu jira sammuu keessa ifatti kan ba'amee kan walitti himamedha kun. So barumsi achirraa nuti barannu tokko qaama Oromootiin socho'uun maqaa Oromootiif qabatanii rafuu duwwaatu hin taane uummatni Oromoo uummata du'aa jiruuf dhumaa jiruuf dararamaa jiru furmaata barbaada Oromoon. So guyyaa tokko keessatti Oromoodhaaf maaliif buuse jedhee of gaafachuun irra jira. Hamma danda'ame tattaafachuun irra jira. So isa kanadhaan akka waliigalaatti immoo kora kanarratti wantoonni dalagaman achiis riippoortii aan deebi'u yeroo sana bakka nu hubattanii dippiloomaasii irratti akka hojjennuuf kana goonee sana goonee haala uummataaf ifuu danda'utti dippiloomaasii keessa wanti hundumtuu paabliikii ba'ee dubbatamuun sirra hin jiru. Haa ta'uti garuu haala uummataaf ifuu danda'utti wantootni dhiyeessan hin jiraataa. Dokumentoonni kun sanadoonni kun deebi'anii dhufu ammas uummanni irratti mari'ataa achi warra wayirra gahaa jechuudha. Waan tokko dabaluu barbaada kan waan qabate. Tole, itti fufi. Adeemsa konveeshiniin kun itti qophaa'ee fi keessumatti immoo adeemsa sanadoota yookaan declarationii fi charteriin itti qophaa'e irratti waa xinnoo keessatti barbaada. Amma agartee wanta dubbachaa ture mammaatti yoo hordofteetta ta'ee qabxiin cimaan tokko adeemsa irra jira mamma. Piroosesiitu gaggeeffamaa jira. Gaaffiin tokko kanaan dura alaa ka'aa ture. Korri kun itti qophaa'e neegaliin dura garee muufatee gareen yookaan gaaffii qabu gaaffii isaa bifa adda addaatiin kaasee namoota kora kana qopheessaniin ga'ee mari'atamaa ture. Sooshaal miidiyaa irratti bifa dubbatamaa ture. Miidiyaa adda addaa irratti dubbatamaa ture. Nama hedduus wal dhabsiisteetti. Nama xinnoo keessa walitti buusteetti. Haa ta'uti garuu gaaffiin ka'aa ture akka waliigalaatti maal ture adeemsi kun nama baay'ee hirmaachisuu qaba. Gaaffii seera qabeessa gaaffii sirriidha. Nama iddoo hundumaatii walitti fiduu qaba. Gaaffii sirrii gaaffii seera qabeessa dhabu. Wanti tokko garuu korri kun deebii fide asirratti. Deebiin inni dhiyeesse maali? Processing kun happening gochaa jira. The process is happening. So qaamni gaaffii qabu process sana keessa seenuu turre jira. Training sana keessa deemu keessa seenuu danda'u turre jira. Maaliif gaaffii adeemsa ture yoo ta'e adeemsa joinii gochuudha. So adeemsi kun nama baay'ee hirmaachisa kan jedhuuf korri gaafa waamamu namni gaafa dhufan adeemsa kana gaggeessuudhaaf walitti dhufe. So adeemsa kana irratti hirmaachuudha jechuudha. Adeemsa kana irratti immoo hirmaachuun namni hin dhorkan namni dhufuun barbaada mirgan qaba jedhee notify godhee akka dhufu duwwaadha kan himame. Kunis maaliif logistical issuedhaaf. Bakka taa'umsaa nama barbaaduudhaaf eenyu akka dhufu beekuu qabna waan ta'eef. So adeemsa irra jira jechuudha. Adeemsa kan Oromoon hundumtuu joinii gochuu qabdi. So isee kanan jechuu barbaade.
Dhugaa dubbachuu fi gaafa wal'oo sanaa mana sana keessan turanii akka carraa ta'ee walaloon kun akka waliigalaatti waa tokko jechuu barbaada. Walaloon dhiyaate walaloo nama dhuunfaadhaan dhiyaatedha. Walaloon kun nama haa kabajuu nama haa miidhuu yookaan nama haa arrabsuu waa barbaade haa ta'u walaloon kun walaloo nama dhuunfaati. Walaloo kora kanaa miti. Walaloo kora Atlantaa miti walaloon kun. Namni immoo bifa adda addaatiin yaada isaa express gochuu danda'a. Bifa walalootiin bifa adda addaatiin inni kaan alaabaa biyya kamii gubee yaada isaa express gochuu danda'a. Biyya kanatti alaabaa Ameerikaa yoo gubde freedom of expressionidha. Kan manni murtii waliigala biyya kanaa kan itti protect godhu. Kun uummatuma keessa waanta jirudha. Haa ta'uutii garuu walaloo irratti dhiyaate walaloo nama dhuunfaati. Eenyu akka ta'e an dhugaadha. Nama sana dhuunfaadhaan an beeku haa ta'uutii garuu walaloo ni dhiyeesse kun walaloo dhuunfaati. Kan korri kun walaloo kora kanaa miti jechuudha. Korri walaloo hin qabu. Garuu yaada namaa kamiyyuu nama yaada dhiyeeffatu achirratti dhiyeessa tokko kana. Lammaffaa irratti walaloon dhiyaatee akka jedhamee qaama tokko ta'uu yookaan immoo nama adda addaa ka gaddisiisu ta'uu danda'a. An dhugaa dubbachuu fi walaloon sun eenyuun akka taargeetii godhe ergan xiqqoo ishee qoradheen hubadhe maaliifi anaaf qaamni Oromoo yookaan qaamni siyaasaa Oromoo maqaa Oromoo kamiifachuun numtuu Oromoodha. Qaamni inni kuniif inni sun walitti dhufee yoo waliin wal falme waa'ee dantaa Oromootiif yoo wal falme yaada gaarii keessaa ba'a jedheen yaada. Haa ta'uutii garuu qaamni kamiyyuu immoo qaamni Oromoo kam qeeqamuun seera qabeessuma gaaffii hin qabu. Bakka itti qeeqaniif yeroo itti qeeqamtu murteessaadha malee. Korri kuni kora itti qaama yookaan immoo qaama siyaasaa Oromoo itti qeeqan miti. Kun ifa bahee beekamu ture. Yeroo itti qaama siyaasaa Oromoo qeeqaniifis qophaa'ee kora qophaa'e miti. Kanaa wajjin adda kun. Korri Atlaantaa kaayyoo inni cimaan tokko Oromoo dhiyaaf qibbaaf kaabaa hundumaa walitti waan ta'e maali rakkoo keenya haala kamiin lafa keenya sana irratti akkamittiin kaachuu dandeenya. Oromoo kiristaanaaf Oromoo Islaam. Oromoo waaqeffataaf Oromoo amantii hin qabne. Oromoo amantii qabu Oromoo amantii hin qabne. Qaama iddoo hundumaa irratti ulfatanii maali kan jedhu sana mari'achuudha. Kan kun qaama siyaasaa hundumaa ilaallata. Abbootii amantii hundumaa ilaallata. Namoota amantii hundumaa ilaallata. Namoota amantii hin qabne ilaallata. Mukaa baala Oromoo hundumaa ilaallata. So yeroon isaa yookaan bakkisaa itti qaama siyaasaa itti qeequudhaaf kora dhiyaatetti. Korri kun meegaa pilaatfoormiidha. Yookaan immoo mega consensus platformidha jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf wanta shishifii itti affeerree ka itti kora itti nama hamatan miti. Kun kora itti saba guddaa saba Oromoo miliyoona 40 caalu rakkinni isaa maaliif gara fuulduraatti waggaa 100 irraa uummanni Oromoo eessa ga'uu qaba maal ta'uu qaba ka jedhu lafatti mari'atan malee lafa itti nama hamatan miti. So isa kana jechuu barbaada. Korri sun keessaa dookumentiin ba'e yookaan korri sun dookumentii addooptii godhe paabliikii keessan jiru dookumentii kamiyyuu. Dookumentiin liikdii ta'e yookaan dhoksaadhaan ba'e dookumentiin jedhame dookumentii kora sanaa miti. Kana jala anis kooligoonni keenyas dubbataniiru anis jala mureera deebi'een dubbadha. Dookumentii kora sanaa miti. Dookumentiin sun nama dhuunfaa haa ta'u, diina Oromoo haa ta'u, wayyaanee haa ta'u, OPDO haa ta'u, maal haa ta'u, eenyu akka qopheesse abbaa qopheessetu beeka. Garuu kora kanaan dookumentii dhiyaates miti. Kora kanaan dookumentii qophaa'es miti. So wanti liigdii ta'e hin jiru jechuudha as keessatti.
Dokumentii kana abbaan yoo qopheesse yookaan qaamni qopheesse mysterious yoo ta'u dhiisu sanumatu beeka jechuudha. Garuu wanti dhugaan tokko kun dokumentii qorasanaas miti. So isa kanaaf kana gabaabumatti akkasumatti bira darbuudha. Maali liikii gochuu maaltu barbaachisa dokumentii kana yoo dokumentoonni ba'an yoo jiraate ifa baasuu hin danda'aman yoo barbaachisaa yeroo isaa gaafa ga'uu fi bakki isaa gaafa ga'u. So kun kan qorasanaa miti isee kana jechuu barbaada gabaabaatti. I think nargile sin dubbisne garuu maqaan koo keessa jira jechuun dhagee. Akkee jira. Garuu it's okay. I don't know. Yeroo isaas hin qabu hin laanne. Waa'ee Boqqalee Garbaa irratti gama seeraa isaa ilaalchisee haga tokko hamma yeroon kun ayyamee fi beekumsi koo hamma naayyame waa tokko qorannoo dhuunfaa walii walqabatee waa tokko gaggeessaa. Sana keessatti wanti bare yookaan immoo wanta lama jira dhimma kanarratti gaafatamu naa kaasee. Inni jalqabaa yeroo dhiyoo tokko sanada yookaan immoo information achi biyya sana keessaa kan naga'e tokko information amansiisaa kan itti amanu anis kan verify godhee raga'e tokko dhugaa kan ta'e ba'ee jira. Information kun waa'ee Qiliinxoo prison yookaan immoo waa'ee gubannaa mana hidhaa Qiliinxoo dubbata. Maaliif akka gubaatiin ibiddaa kun maaliif akka ka'e faayidaan isaa maal akka ta'e mootummaan maal saboteejii maalii gaggeessuu akka barbaadu kan ibsudha jechuudha. Dokumentiin kan ba'e namoota tika wayyaanee keessa hojjetan keessaa kan dhokatee akka ba'e naagala. Achirratti obbo Baqqalaa Garbaa ajjeesisuudhaaf yookaan immoo dhabamsiisuudhaaf maaliifii sammuu wayyaanee keessaa amma yeroo ammaatti kan jiru mataa dhukkubbii ka'ee kan itti jiru rakkina biyya sanarratti gaggeessaa kan jiru Baqqalaa Garbaatti jettee waan yaaddu funyaanee tarii nama kana dhabamsiisuuni deebii nuu kenna, furmaata nuu kenna. Gaaffii Oromoo isa waggaa hedduudhaan ka'e kana dhabamsiisaa irraanfachiisaa jedhu irraan kaatee nutti fakkaata. Isa kana Baqqalaa Garbaa dismiss gochuu, eradicate gochuu yookaan immoo remove gochuu akka filannoo tokkotti lafa kaa'an. Kun paartii poolisii TPLF kun ifatti kan beekamu. Oromoon kan hundumaa hamma makkanni quba qabatu yookaan hamma makkanni awweekanii ta'ee jiru hin beeku. Garuu poolisiin siyaasaa yookaan immoo tarsiimoon qaama siyaasaa wayyaanee Baqqalaa Garbaa remove gochuudha. Kun wanta murtaa'eedha internal. So amma security apparatus yookaan immoo tiki wayyaanee wayyaanee waan isaa irratti hojjechaa jiran Baqqalaa Garbaa dhabamsiisuun hojii salphaati. Political implication yookaan immoo political fallout guddaadha. Isa kana haala kamiin haala inni dhugaa fakkaatuun akkamitti obbo Baqqalaa Garbaa dhabamsiisuu dandeenya isa jedhu irratti mataa dhukkubaa jiru. Dokumentii peejii 8 an of biraa qabu kan bare kan hubachuudha. Haala ittiin haala dhugaa fakkeessan durii obbo Baqqalaa Garbaa akka inni itti dhugaa fakkaatu irratti yaadanii yaada buqqisiisuu dadhaban. Kana irratti hojjechaa jiru. Oromoon kana hammam beekee hammam irribaa ka'ee kana hordofaa jira. Gama kanaas yaada kan dabarfachuu barbaada. Baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan garaa nama raasu wanti nama kanarratti fakkataa jiru. Namni kun jireenya isaaf, maatii isaaf, ijoollee isaa uummata Oromootiif nama aarsaa godhedha. Nama hayyuu beekaadha. Hayyuu siyaasaatii, hayyuu waan adda addaati. So kana isa kanan asiin yaada koo lafa kaa'uu barbaada. So kana inni lammaffaan adeemsa mana murtii isaa irratti kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaatee
himannaa irratti dhiyaate kana nama 22 isaan obbo Baqqalaa Garbaatiif warra kaan himannaa irratti dhiyaate kana irratti mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa gaaffii gaafate yookaan immoo mooshinii tokko geggeesse. Mooshinii inni ranii godhe abbaan alangaa kana booda dhimmi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa baayikaameraaliidhaan akka ilaalamu. Baayikaameraal jechuun manni murtii cufamee closed proceeding kan jedhan. Adeemsa yookaan immoo trialii addacha cufaa akka geggeeffamu. Uummataaf osoo hin banamin addacha banaadhaan addacha cufaa irratti kan geggeeffamu gaafatee ture. Gaaffii sunis gaaffii sobaati. Fakkeessuudhaaf manni murtii Itoophiyaa keessa jiru kun gaaffii yoo gaafatu abbaan seeraa moo deebisa. Kun akkaataa manni murtii biyya seera qabeessa qaban keessatti dalagu. Biyya kanatti biyya Ameerikaatti yoo dhimmi tokko dhimma high profile yoo ta'e addacha cufaadhaan haa geggeeffamu jedhee abbaan alangaa gaafachuu danda'a. Manni murtii immoo deebisa yes yookaan immoo no jedha. Kun biyyoota seera qabaniif naamusa qabaniif dimokiraatawaa biyyoota ta'an keessatti kan geggeeffamudha. Silumayyuu manni murtii itti Baqqalaa Garbaa fa'aa ilaalamaa jiran cufaa haa ta'u banaa haa ta'u obbo Baqqalaa fa'aa nama yakka qabu miti. Kan isaan achi dhiyeessanii nama yakka hin qabne Oromoo ta'uu isaatiin qofa kan isaan irratti himata banaan. So deebii wal gaafatanii abbaa alangaatiin abbaan seeraa moo deebii deebisa. Kun soba akkaataa itti trial yookaan immoo addacha seera qabeessa fakkeessuudhaaf kan godhamu. So isa kanarratti manni murtii maal jedhee lakki addachi kun banaadhumaan na ilaalamu jedhee murtii kenne. Banaadhaan isa ilaalu cufaadhaan isa ilaalamu Oromoon biyya sana keessatti rakkina keessa guddaa jira. Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni isaa wajjin mana keessatti jiran saampilii uummata Oromooti. Oromoon Oromoo ta'uu isaatiif mana murtiitti dhiyaata. Oromoon Oromoo ta'uu isaatiif yakkamaa jedhama. Oromoon Oromoo ta'uu isaatiif ashagbaarrii yookaan immoo shororkeessaa jedhama. Biyya isaarratti, mana isaarratti, lafa isaarratti. Isa kana agarsiisa. Saampilii rakkoo uummata Oromooti jechuudha. So isa kana kaleessa isa kana murteessa manni murtii sobaa sun. Amma addachiisuun wanti irra jiru first hearing yookaan immoo hearing addachiin jalqabaa kaleessa kanaan dura ture inni kaleessaas addachuma jalqabaa irraa achiin wal qabataa ragaa kan namoota biraa dhaga'an kaleessa har'a jechuun koo har'a guyyaan Noovembarii 16 Noovembarii 17 obbo Baqqalaa Garbaa irratti ragaa dhaga'uu jalqaba manni murtii bor jechuudha bor ganama ragaa obbo Baqqalaa irratti dhaga'uu jalqaba. Ragaa obbo Baqqalaa irratti dhaga'amu himata abbaan alangaa dhiyeessa dubbiseera. Himata fuula 20 akka ta'u. Ragaa isaan dhiyeessan yaa qabatamaa tokko achi keessa jiru feesbuukii fa'aa dhiyeessu irratti waan adda addaatti dhiyeessu. Amma garuu wanti nu hubatu wanti akka ani odeeffannoo keessaa argadhe namoota sobaa irratti qindeessaa akka isaan jiran. Mana murtii keessa namoota mana hidhaa keessa namoota jiran tumanii caccabsanii Baqqalaa irratti ragaa ba'aa jedhanii. Yoo isin Baqqalaa irratti ragaa baatan mana hidhaatti isin baasna fa'aa jedhanii. Nama mana hidhaa keessa jiru tumanii torcharii godhanii namni ani Baqqalaa irratti maal jedhanii ragaa ba'aa hin beeku nama kana hin beeku waan inni godhe isin beeku. Jennaan nama isaan tuma caccabsan namni sun anaan karaa namaatiin dhageera odeeffannoo kan nama sanarraa. Akkasiin ragaa sobaa nama Baqqalaa irratti qindeessaa jiru jechuudha Baqqalaa irratti. So borii kaanii ragaa Baqqalaa irratti dhaga'uu jalqabu kana itti siqeenyaan hordofuu danda'utu nurra jira. Wanti Baqqalaa ragaa jiru Oromoo miliyoona 40 ragaa jira. Rakkinni gahaa jiru kun uummata bichuu uummata biliyoona 6 qaballee. Kun nuyi hunda keenyaaf saalfiidha ana dabalate. An waa'ee biraatuun ta'e ofii kootii guyyaa guyyaatti saalfachaa jiraadha. Oromoon dhugaa haqa qaba. Garuu dabi Oromoo irra ga'aa jiru kun uummata bichuudhaan gaafa ta'u maal goone akkamittiin ofirraa kaasuu dandeenya kana kan jedhu gaaffiidha. Maal yookaan dhiisnee malti gallee taa'utu nurra jira yookaan immoo ofirraa qoqqochuu danda'u nurra jira. Kan kanaa achi dhiirummaan keenya gaaffii jala jira akka Oromootti. Kun gaaffiin kun anaafis kan hin jedhu. Beekaa keenyaa fi hooggantoota keenya mana hidhaatti kaa'anii ijoollee keenya rakkina keessa yookaan haga yoomiitti itti fufamu. Inni jedhu gaaffii uummata Oromoo hundumaaf dhiisuun barbaada.
Ergaa keessumatti namoota biyya jiraniif dargaggoota keenyaatiif namoota biyya jiraniif biyyi sun biyyi isaan keessa jiru biyya isaaniiti. Fuuldura isaaniiti, egeree isaaniiti, lafa isaaniiti, mana isaaniiti, maatii isaaniiti. Haalli qabsoo Oromoo, haalli Oromoo itti of bilisoomsitu haala nuyi kanaan dura itti yaadaa ture irraa adda ta'aa jira. Kana jechuun maal jechuudha? Public self defense irra jira Oromoo. Public self defense jechuun uummatatu ofirraa ittisaa jira. Ofirraa ittisuu kana keessatti Oromoon hundumtuu ga'ee mataa isaatii qaba. Garbummaa keessaa of baasuu jechuudha. Gara wal dhabummaatti of geessuu irratti. Kanaaf abdii fi risoorsii jiru hundumaa ofirraa ka'anii ilaalu. Namni anaan bilisa kan na baasu ofii kiyya bilisa of baasu irra jira. Jalqaba saayikooloojii kiyya yookaan xiinsammuu kiyya bilisa of baasee fiizikaalii immoo ofirraa lola, ofirraa ittisa. Kanaaf dargaggoo fi uummanni Oromoo biyya jiru biyyi kan isaaniiti, lafti kan isaaniiti. Kan itti jiraatuuf kan irra jiraatu isaani. Osoo waan tokko hin eegin ofii bilisa of baasuuf of gurmeessuudhaan. Wayyaaneen har'a akkasitiin uummata Oromoo qabatu nama 7 ta'anii of gurmeessanii bosona seenan. Oromoo miliyoona 40 immoo tokko yoo ta'e of gurmeesse yeroo gabaabaa keessatti waa baay'ee gochuu danda'a. Isa kana yaaduudhaan bilisa of baasuudhaaf aarsaa qaqqaalii kaffalaa jira Oromoo. Ijoolleef maatii isaa fi lafa isaatti dhabaa jira. Garuu wal gurmeessuun barbaachisaadha. Oromoon wal gurmeessuu tura jira. Yoo wal gurmeessite Oromoon bakka barbaadu geessi tokko isa kana. Daayaaspooraan uummata daayaasporaa keessa jiru immoo maali ga'een koo rooliin koo maali? Kan jedhu tokko of gaafachuu danda'u tura jira. Ameerikaa keessa kan jiru yoo ta'e daayaaspooraan Oromoo Ameerikaan yoo ta'e Ameerikaan diriimii jiraata. Kana dhugaa goonee dubbachuun dura jira walisoo. Awurooppaa jira kan jiru immoo Yurooppiyaan diriimii jiraata. Garuu kana jechuun Oromummaa isaa keessatti ga'een qabu, rooliin qabu jechuuti. Rooliin itti qabu ideological roolii tun taane supporting role qabaata. Supporting roolii kana irratti effectively seeraan naamusaan contribute gochuu tura jira. Ga'ee keenya adda baasnee ga'ee keenya adda baasnee hin beekne walirra ejjechuun dhufaa, wallaaquutu dhufaa, disorganized society ta'an jechuudha. So isee makanan dabarfachuu yaadee Oromoon gaggeeffamaa galgala namni akka dhuunfaa isaatti of gaafatu an maaliin gochuu danda'a Oromoodhaaf kan jedhu of gaafadhee maaliin immoo gochaa jira kan jedhu yoo of gaafanne Oromoon hundi yoo kana of gaafate tarii kun walitti qabamtee walitti coccoramtee waa tokko achi keessaa ba'a. Isuma kana jechuun barbaada itti dabalataan kora gara fuulduraatti dhufaa jiru. Kana hundumaa dokumentoota qophaa'aa jiran namni fedhii qabdan namoonni asirratti hirmaachuu fedhii qabdan akka nu quunnamtan anas dhuunfaanis ta'u namoota kora sana qopheessanis ta'u weebsaayitiin kora sanaa jira akka itti hirmaatan hundumtu akka itti hirmaatu Oromoon bitaa mirgaa Oromoon eessa jiru akka itti hirmaatu waamicha gochuu barbaada gama kanaan akka Henokitti akka dhuunfaatti waamicha gochuu barbaada jechuudha. Ayyee nagaatti afaan kiyya. Abbaan simbirree du'ee kaasiibi leenna marrabsa kaasiibi leenna marrabsa sayyootaan cootee nyaateetu ciiqe leenna darbata kaciiqe leenna darbata. Bishaan biraa kan barreetti hin feetune dhaggeetu bishaan gama akka baasiin ceetune yommuu gorraan gootanii garreen deegaaru yommuu bobaaraafanii laftoo namaan baari'u beekottume askomne
galanni isaanii barattoota keenya bilisummaa ta'u galanni isaanii barattoota keenya keelloo wareegama qabsoo keenya bilisummaa ta'u gumaan isaanii barattoota keenya bilisummaa ta'u gumaan isaanii barattoota keenya keelloo wareegama biyya keenya wanti bara baraan barataa biyya koora saasamtuutaniif akka lammii koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf hin dhimmamettanii quufni keenya maaffisin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa bulche